ergaan tiyyatun shamarran islaamaa qofa laalatti sheer godhaa biraan naagaan isin jaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ukhtii tiyya qaalii arraantana filannoo lamaan siif dhiyeessa. Waa lama callaadha. Yookaan akka kophee taatee namoota miilaan sirra deemuudha. Nama hundaa oli kabajamtee argamuudha. Waa lamaan tana keessaa siitu filataan siin jaa. Ati akka halooyitaa yookaan akka koofiyaatti jiraachuu qabda. Akka kophee ta'uu qabdu. Akkamitti akka kophee ta'an jennaan shamarri takka gaafa hijaaba dhiistee qaama rabbiin sattaraa jiruun dhiistee gartee seera shari'aa islaamaa cabsitee miidiyaa har'a baate akka kopheef gootee jirti. Namoota baqa abbuma arkeetu miilaa irra deema. Ammoo shamarri islaamaa takka gaafa hijaaba uffattee seera shari'aa eeggattee gaafa isin seera shari'aa eeggattee gartee duuba inshaallah argamte akka mootiiti. Kabajaan sii mataa gubbaati. Nama hundaatu hawwa jechuudha. Nama hundaatu isiif hawwa. Akkasii hijaaba kan keetiin kabajaa fi godhi hijaaba kan kee uffadhu kabajaa tantee guutuu san arkadhu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.